Maashaallah isinin jedhe jira namoonni Arabiyaa Majlisii hedduu kwalitii ta'ee fi akkasuma boondidii oriijinaalii ta'e namoonni barbaadanii gara kiyya dhufuu dandeettan isinin jedha akkasuma maggaarrajaa maachii ofii qaba jechuudha. Kan maachi isa godhuun jechuudha. Maggaarrajaa hedduu bareedu jechuudha. Akkasuma qabattoon isaa kararii silvarii kanaan dalagame akkasuma maggaarrajaan ammoo kararii diimaa kanaan dalagame kadirribii lama jechuudha. Jalaan gabarii qabuu fi gubbarraan kadarraabamee jiru maggaarrajaa guddaa jechuudha. Hedduu bareedaa ta'e namoonni maggaarrajaa xixiqqaa barbaadan maggaarrajaan xiqqaa miti jechuudha. Baay'ee guddaa akka ta'e jechuudha. Maggaarrajaa kwalitii jechuudha. Carqii kwalitii irraa dalagamee fi Arabiyaa Majlisii kana namoonni barbaadan keessan na dubbisaa isinin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya isin biraa jiraatu isinin jecha bageettiin isin gahee Eid Mubarak bageettiin isin gahee isinin jedha. Warroonni musliima taatan hundi keessanuyyuu kan biyya keessaatii fi kan biyya alaa bakkuma jirtanitti hundi keessanuyyuu bageettiin isin gahee isinin jedha. Kabaran ittiin nu gahee bara egereellee bara hedduu ittiin nuun haa ga'u isinin jedha. Ashama harka fuunee warroonni kiristaanaallee amantii fi kutaan osoo addan qoodiin kan biyya keessaa fi kan biyya alaallee bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya isin biraa jiraatu isinin jecha ani obboleettiin teessan akkuma isin beektanii meeshaa oriijinaalii meeshaa kwalitii isiniif ta'a jedhee yaaduu fi akkasuma filannoo keessanii meeshaa isin jaalattan isiniif hojjechiise yeroo baay'ee isiniif fida jechuudha. Hin beektanii kun ammoo isiniif haarawaa miti. Harallee Arabiyaa Majlisii abbaa soddoma mitirii 12 ka gurguraa qabadhee isin dhiyaadheera jechuudha. Warroonni bitachuu barbaadan itti dhiyaadhaa isinin jedha. Arabiyaa Majlisiin kun abbaa dirribii 3ti abbaa soddomaati mitiriin isaa mitirii 12 koornariin isaa koornarii 2 jechuudha. Koornarii jechuun girgiddaa jechuudha. Kan girgiddaa keessa seenu 2 jechuudha. Arabiyaa Majlisiin kun karariin isaallee ta'e akkasuma akkaataan hojjechiifama isaallee ta'e diizaayiniin isaallee hedduu bareeda jechuudha. Hedduu kwalitiidha. Layyetti jedhee hojjetame jechuudha. Akkasuma makaddaan isaallee makaddaa boondidii jechuudha. Boondidii yoo ta'e yeroo kamuyyuu yeroo dheeraa hanga Arabiyaa Majlisiin dhumatutti akka makaddaan biraan dhumanne guutuun keessanuu hin beektan isinin jedha. Beektiraasuun isaa ammoo wal keessa jechuudha argitanii. Karameellaa fi arat maazanii wal keessa jechuudha. Teebiliin isaallee gatiin isaa asuma keessatti herreegame jechuudha. Teebilii gatii isaa addatti irraa hin bittanii birriin 5,000 teebiliin tokko 5,000 jechuudha. Akkanuma akka giiftiitti wajjin isinii kennama waliin dalagame. Arabiyaa Majlisiin kun ammoo gatii ammaa osoo hin taane gatii duraaniiti namoonni bitachuu barbaadan itti dhiyaadhaa isinin jedha. Abbaan soddoma mitiriin takkattiin amma birrii 13,000 kuni garuu kan ittiin daleessifame 12,500 mitirii takkatti irratti birrii 500 mitirii 12 irratti birrii 6,000 astaayitiidha jechuudha. Gatii dura ittiin dalagame waan ta'eef namoonni as chokkaayii meeshaa oriijinaalii meeshaa kwalitii manatti galfachuu barbaadan jechuudha. Gatii qinnaashiidhaan dafaatii Arabiyaa Majlisii kana abbaan dursa jechuudha keessaan na dubbiseef kennama jechuudha. Arabiyaa Majlisiin kun kophaa isaatiitti ammoo hin gurguramu maggaarajaan adda bahee hin gurguramu jechuudha. Maggaarajaadhaan walirratti gurgurama. Namoonni barbaadanii maggaarajaa isaatii walirratti jechuudha. Maggaarajaalleen baay'ee guddaadha. Namoonni saaloona bal'aa qabdan jechuudha. Namoota saaloona bal'aa qabuuf ta'a jechuudha. Inni kun jechuudha boondidiin isaa boondidii hedduu kwalitii jechuudha. Boondidii kamiinuu hin addaradaru jechuudha. Carqiin isaallee carqii hedduu kwalitii fi carqii qalamiillee hin haqanne carqii hedduu bareedaa ta'e jechuudha. Namoonni barbaadanii keessaan na dubbisaa isinin jedha. Ka isinitti irra deddeebi'ee isinitti himuu barbaadu maggaarajaadhaan naxalamee hin gurguramu jechuudha. Maggaarajaadhaan walirratti namoota saaloonii bal'aa qabuuf ta'a jechuudha. Akkuma isin argitan jechuudha maggaarajaan qumatiin isaa jechuudha. Maggaarajaan wanti isin beekuu qabdan maggaarajaan qumatiin isaa meetira 4 bal'inni isaa meetira 3 fi walakkaadha. Akkasuma gabariidhaa fi ka gubbarraa qaba jechuudha. Gabarii jalaatii fi ka gubbarraa qaba. Sibiila isaa ofirraa qaba. Qabattoo girgiddaa ofirraa qaba. Waa hunda isaatiin jechuudha. Akkasuma tubboo qaba. Gatiin isaa birrii 19,000 fi 200 jechuudha. Maggaarajaan gatiin isaa ammaa osoo hin taane ka dura ittiin dalagame qasanii himaa jiru. Nama mana dheeraa qabutu daleessifata jechuudha. Maggaarajaa kana qumatiin isaa meetira 4 isiniin jedhee jira. Bal'inni isaa immoo meetira 3 fi walakkaa isiniin jedhee jira. Bal'inni isaa meetira 3 fi walakkaa isiniin jedhee jira. Gatiin isaa birrii 19,000 fi 200 immoo
dhibba lama jechuudha kan inni ittiin xumurame. Namoonni hojjechiifachuu barbaadanii maannoo bitachuu barbaadanii Arabiyaa Majlisiin kunii fi maggarajaan kun akkasiin darbine isiniin jedha. Arabiyaa Majlisiin meetirii 12 meetirii 7 8 9 keessaa barbaadna warri jettan hin danda'amu jechuudha. Ka gurguraati namni ani gurguruu fi nama jalqaba na haasofsiiseef jechaadha. Argitanii namni ani itti gurguru nama jalqaba dursee keessa na dubbiseef jechuudha. Ka kennamuuf jechuudha. Gatiin isaa meetirii 12 irratti garaagarummaa birrii 6,000 qaba jechuudha. Akkasuma maggarajaalleen birrii guddaa garaagarummaa qaba. Sababni isaa meeshaan maggarajaa meeshaa hunda isaa dabalateeti tubboon lama dabalatee ka girgiddaa dabalatee gabarii jalaatii fi ka gubbarraa walirra dabalatee kumatiin isaa meetira 4 bal'inni isaa meetira 3 fi walakkaa meeshaa isaa guutuu isaa walirratti qabatee birrii 19,000 fi 200 isiniin jedhee jira. Arabiyaa Majlisiin meetiriin takkatti birrii 12,000 fi 500 isiniin jedhee jira. Warri guutuu barbaadan jechuudha birrii 100 fi 50 jechuudha Arabiyaa Majlisiin 100 fi 50 jechuudha. Arabiyaa Majlisii meetirii 12 teebilii isaa jidduu hojjin jechuudha. Namni barbaadan abbaa soddomaati itti dhiyaadhaa isiniin jedha. Birriin 6,000 suni waa hedduu isin bittu waan ta'eef itti dhiyaadhaa isiniin jedha. Namoonni barbaadan keessaa na dubbisuun irraanfatinaa warroonni meeshaa na biraa qabdanii ka meeshaa keessan dhumate na biraa fudhaa isiniin jedha. Adaraa namoonni meeshaan keessan isin dhumate na biraa fudhadhaa. Ka kiraayii kaachuu barbaadan kiraayii kaayadhaa. Ka kiraayii kaachuu hin barbaanne fudhadhaa isiniin jedha. Gaarii miti manni ka'an kaa'u mana kiraadha waan ta'eef guyyaan adada guyyaan takka lama buluun anarra laakkaa jira waan ta'eef namoonni meeshaa fudhachuu barbaadanii keessaan isin dubbisaa jiru achumaan gaccaldhiftan ebelu jedhee maqaa isiniin dha'u nama hedduu waan ta'eef fudhadhaa isiniin jedha. Warroonni meeshaan keessan isiniin dhumanne immoo waluma duraa duubaan isinii xumura waan ta'eef kan nama hundaa wal bira hin dhumatu kama jalqaba kennameetu dhumata ittaansee kan nama biraatti ta'an isiniin jedha. Arabiyaa Majlisiin kun abbaa soddomaati. Dizaayiniin isaallee dizaayinii layyatti jedhee akkaataan hojjechiifame isaa hedduu kwaalitii ka ta'e jechuudha. Hedduu kwaalitii ka ta'e Arabiyaa Majlisii boondidii tokkoffaa irraa jechuudha. Boondidii gaddaa isiniin mul'isee jira. Boondidii nurraa heddalaynu isinitti mul'isee jira waan ta'eef fi keessanii argitaniirtanii abbaan soddomaa hagam kan warri jettanii Arabiyaa Majlisii kiyya isin waraabee jira. Abbaan soddomaa jechuun waan hagasiti jechuudha. Hanga Arabiyaa Majlisii kiyyaasan jechuudha. Abbaan soddomaa namoonni barbaadanii dalasiifadhaa isiniin jedha. Warroonni na barbaadan keessan na dubbisuu ni dandeettanii nagaatti horaa bulaa.